جوار مالف جوارك كافي أكسي قافتها من قبل. يعني أما فكيني في جواري يعني يجي أمتها كان دي سيتي يجوا لين كتا كتا لما كتا يعني كتا سد تربة سجل براتيو كتابة يرو كنتي جوار كتابة بريسي وقايو دبني جتشودا. واي كتابة بريسي رنجي روبر مالف جوار قافي أكسي أكال جوار إن قافتشو هنقمني نافين. Daga anjiru kattaan kot. جوار كمي برأتي أكا جوار هولاتا إيه ويتي تجتشودا. جوار كمي مي أكا نما جواري نبيني توكوتي جوار كمي أتكمي تكزيتان نما أورومو جتشون جوار عرسا أورومو كفر جتشو بربادتي مو من دونو نجارو أرجع باني. أنواع لال كراي توبة تري توبة دا شنيقاله هر اللي بوري جوار إن هنجالة داني إن كبجاني اللي سيقاله غافي غافتشو نمو ملككي يو غافي بديدا غافي غافتشو بديدا جد أكاسي تولي تديبنا غلطون Khatam. Khatam. Akam naga. Galata sa. Jirta. Ya jaga san dubbat dume. Kitaaba gurgurachuu dhuftimu qeerroo jirtu jechuu dhufte jechuun nama san keessatti qaanessuuf yookiin isa xiqqeessuuf waan jette sirraa fakkaata. Ati yookiin isa jibba qabaachuuf yookiin isa xiqqeessuuf ta'uu dhabuu danda'a. Nama isa jibbullee nama isa xiqqeessuuf yaadullee hin fakkaattu. Garuu bakka sanitti hin eeggamu wanti jechi akkasiisu. Jawar kitaaba kana mallaqaa fi akka waan kitaaba kana barreessine ni beekta waan ta'eef. Jawar jechuun biliyeena guys godhu gaafnitti. Faayidaa fi miti. Hayyee Amani gaafii kiyya yoo gaafii kiyya adda babaafne yeroo kanatti gaafii sun hin gaafatamu wali qaba saa kanatti anama waa wayisti mu barbaada amma gaafii kiyya yoo adda baafne ilaalle jechuudha gaafiin kiyya Jawaar qeerroo jirtuuf dhufte moo qeerroo tana hubachuu dhufte moo jirtu jechuun yoo namni tokko jirtaa siin jedhe akkam jirta maaliif jirtan isin galee hubachuu dhufte moo qeerroo jirtuuf dhufte moo buukii bittuuf dhuftee jedheen Maalif Oromoon yoo walit dhuf aboo akkam eessaa deemta eessa deemtaaf maaliin deemtaa wal gaafata hayyee dhuftee eessaa dhuftee hin beeynaa eessa deemaa jirtaallee hin beeynaa maaliin deemtaa gaafadheen badiidhaa kun. Siin galle jechuun ati miira keessa galtee gaafattee miira keessa wanni galee takkan jiru waan. Osoo diyaadde galee takkan jiru waan. Gaafatamu saa kanatti. Isi ilmaan keenya kan dhumataa jirtu. Haadha Oromoo biyyatti dhumataa jirtu isinitti hin dhagahamtu jedhaa baran. Maaliif haga waa'ee kanaa dubbata? Inni beesi caalaa ati erga biyyaa baate waggaa meeqa? Adeero an biyyaa bahullee waan keessa ture dhufe. Ati erga biyyaa bahullee waan biyyi keessa jirtu hin beekasii galee. Maalif Oromoo waan san ajandaan godhannee dhaabaran ka jedhu haadha Oromoo taalkanii guyyaa tuman ilmaan Oromoo tagabbaasanii ajjeesan maa waan san ajandaan godhan waan kanarraa haasaa jira Jawaar biyyi nagaa hin qabdu biyyi likkeen jirtu biyyi badaa jirti ilmaan keenya gubata dhumaa jira jedhee kanarratti qabsaa ajandaa biraallee kaasuu hin barbaadu godhaa jiru argaa jirtaati waan inni godhaa jiru argaa jirta argutti jirta Jawaar waan jedhe Itoophiyaaf Oromoo walitti araarsine jedhe Itoophiyaaf Oromoo walitti araarsine jedhe namni hedduun kasanii walii galu jira kasanii waliin galle jira sun dantaa kiyyaa miti angaafiin kiyya waan sidhaa gaami yaada akkanaa kennitan barbaada galatoomi. Qoyin baasini ni gizee takka gaafii gaafatu. No kirkiriin barbaadnu asirratti. Kirkiriin miti malee gaafii. Nama tokko tokkoon seensaa jira carraa kenneefi nama baay'ee teekkataa jira. Qoyi biroo aarallee hin jiru mucaanii dhageeffadhu anas biratti wanni naasiin balleesse maalidha kana beekuu fedhamee natti. Naasiini. Karaa seera qabeessa karaa naamusaanillee hin gaafanne jalqabumaayyuu dhaqee waa'ee qeerrootuu yoo haasawsan karaa seera qabeessan karaa tasgabbiidhaan karaa nama saniif kabajaa qabuun hin gaafanne bakka
akkaataan inni itti gaafatee fi akkaataan inni godhate waan biraa irraa fakkaata. Wanni inni gaafate bakkee sanii maalidha? Yoo ilaala guys warri kun. Akkanaa miti namni kabaja kanatti miti ka gaafatamu. Ila anas biratti gaafii kiyya warroonni taqaaraan isaa warroonni faallaa isaa deeman jedhaniin dhufee mucaan kun jedheen. Waan na dhibe gaafadhee bara. Okay, as biratti qoy naasi. Ila dhageeffadhu bro. Laal gaafiin inni gaafate qeerroo jirtuuf dhufte moo kitaaba gurguruu dhufteedha miti? Inni wanti qabsootti ka'eef iyyuu ummata kana ummata rafeerribaa kaasuuf. As biratti ati dhageeffadhu gaafii kiyya hubadhu jiru. Dhiiftanii karaa faallamaa deemtu maasu waan jiru osoma beektan. Waan jawaaritti. Laal amma ta'e riyaalitii jirtu hin baqatin waa'ee kanaa dhiisinu riyaalitii jirtu asitti haasaa jira riyaalitii hin baqatin laa mucaan ka godhe kitaaba gurguruu dhufte moo qeerroo jirtuuf dhufte jedhee gaafatemi? Kun balleessadha. Kun balleessaa miti. Akkaataan itti gaafate akkaataa naamusa. Maayikii itti kennaniiti ka gaafatemi gaafisan. Namichi maayikii itti kenne sunu dogongoraa na fakkaata. Galatoo miti. Isaa miti yoo akkasii barka dogongora isa osoo hin taane ka fuudhee maayikii itti kennere. Right? Buuk. Carraa kastaa nu kenniif sabboona. Naase. Yoo. Akkami habibi jirta? Galatasaa. Hamtuu ni mannu. Ijoolleen hogguu tiktoka isa loltu hogguu geessirra si bira ol baate haasawa harkaa baate nama tokko jala laaleen ilaalu wanni jedhanii beektaa? Biyyattiin namni gariin irraa si geeku biyya dimokiraasiin jiru namni waan fedhe gaafachuun mirga qabaatan asitti nama si galtee? Rakkoon nama hedduu kana garuu immoo viidiyoon ati waraabsisanii akka waan ati Jawaar daffaruuf yookaan akka namoonni hedduun viidiyoo ati waraabsisan irraa koomii qaba. Lammaffaa immoo ani bakka an akka mataa kiyyaatti bakka takka bakki inni si gaafadhu. Bakki inni si gaafadhu bakka gartee wannummaan Jawaar deemu jiruufu tokkoffaa irratti kitaaba kana eebbisuuf si galtee? Gaafii silaanni waan inni irra jiru san osoo hubatin ati gaafiin kitaaba eebbisu jiru namoonni hedduun sooshaal miidiyaa bakka garaagaraa hundarratti akka Jawaar kitaaba hin gaabbuu jiru kana eebbisu jiru namoonni beeka. Kanarratti immoo gaafii rakkoo biyya keessa jiru namoonni tokko wal qabatee ni gaafata. Garuu ati waan sanii maaliif qeerroo jirtuurraa gara buukii bittuuti maaliif Kanni Keeniyatti illee kitaaba eebbisuudhaaf wanni mootummaan baqachiiseef kanarraa wal qabateeti. Ati maaliif bakka san jijjiirta? Iyyoon dubbii xiyyaatan amma. Hin beektu ati osoo hin dhaqin hin beektu waan san akka ajandaan Jawaar deemuuf kana ta'e. Galatoomi. Gaafii seeraa gaafattee ani Jawaar kitaaba qabatee haa dhufuu malee si galee. An Jawaar nama kana durallee argee jira Jawaarin si galee bakka deemutti gorsee ummata ijaaree waan godhamuu qabu itti himee deema si galee kana dura garuu amma hin dhufe hin taa'e si galee haasaan goone kitaaba gurgurtaa seenan isii Jawaar wanna itti deemtuuf kami lamaan kana keessaa jedhee gaafadheen si galee. Bitaa nagalee waan bitaa nagalee gaafadhe. Gaafii gaafachuun sirrii miti yoo ka jettu taate akkasitti walitti deemna. Waan nan jedhe si galee natti fakkaata. Laal naasee kiyya gaafii gaafachuun sirrii mirga qabda waan feete gaafachuuf garuu ati wanni san siin galle bakka tana naa deebisi. Wanni inni godhaa jiru kun kitaaba akka eebbisaa deemu jiru. Ummata isaa keessatti kitaaba kan akka eebbisu jiru. Maaliif beekan akka inni kitaaba eebbisuu dhufe? Hordofaan jirtu qilleensa irratti wallaalumarraa gaafattee jechuudha. Of course akka inni kitaaba waan inni deemuuf eegana dhibeetii miti yaan kan maaliif deemta jedhee gaafadheen osoo beeku akkamitti gaafadhanan? Carraa eeggadhee sanuu waan beeku gaafachuu. Okay galatoon. Okay gaafiin kiyya naa deebi'ee galatoomii
bakka tanaan si gaafadhe namoonni negatiivitti hubattanii waan Jawaar deemuuf hin beekne garuu mirga isaati kan akkasitti namana galatoome Habibi akkasuma jechuu barbaadan akkasiif uummata bakka sanii sirra laale akkasiif okay Hayyee galatoome. yeah okay Hayyee. Maaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waraam eenyuti? Maaltu singee maqaa kiyya waa inni dhufee fardanaaf dhaggeeffadhu. Hayyee fixadhu dafiiti. Wayi minaa inni jazbaa noosa. Arraban dhiifta beektaa qalla. Dhiisu beekte waan ati achirra jette sun sirriidha. Sirriidha yaa gaafii gaafadhe gaafii gaafachuun kiyya dogongoraa. Dogoggoree Akkamitti? akkamitti hayyuu nuti qabnu nama dila sanii irratti akkamitti waan akkasii jettaan. Hayyummaa isaa akkamitti beekne yoo gaafii gaafannee nu hin deebisin? Hayi gatti gaafisan waan inni achirra dhaqeef hin beektu. Maaliif waan ati yoo beektan beeku waan ati beektan hin beeku beektaa wanna hubachuu qabu. Haaraan naase maali beektaa wanna Gaafii gaafachuun dogongora moo dogongoraa miti gaafii gaafachuun. Dogongoraa miti garuu gaafiin akkasiisu yoo ta'e jalaan gaafatama malee nama dila sanii irratti gaafatama. Jawaarin akkamitti gaafadhaa nan jalaan? Waliin barreessu. Akkamitti gaafatama? Nama dila sanii irratti gaafiin akkasiisun akkamitti gaafatama? Maal rakkoo qaba hayyuudha miimaan? Beekadhaami? Ati garuu sammuun ati itti yaaddeen inni san bakka saayikooloojiin dattee waan biraa keessa jirti jechuudha. Waan takka keessa jirtu saayikooloojiin tiyya. Waan na dhibee gaafadhee beeka caqas Oromoon maal jedha beektanii? Beekaa waan si dhibee gaafatan jedha. Beekaa ta'uusaayyuu kan mirkaneessitu. Gaafa namni waan isa dhibee gaafatee deebii irraa argateedha. Sii garee? Maali beektaa? Akkanatti amma gaafii akkasii akkamitti gaafatte jettee nama mormitu kana osoo Jawaar ta'e an dhibbaan dhibbatti beeka akka inni nama mormine akka keetii kanatti. Bar an nama mormuun baanu bar beektee wanni nan siin jedhe Jawaar jechuun misaaleef maallaqa osoo hin ta'in waa'uma keenyaa achi keessa dubbatu jiraa miti re. Waa'uma keenyaa. Egaa waa'ee saba biraa wayii dubbataa jira waa'uma nama keenya amma ta'aa jiru dubbataa jira malee kitaaba. Jaalmarroo waa'ee keenyaan dubbatu waa'ee saba Oromoon dubbatu jaalmarroo. Sila jaalmarroo wayii haasaa jirra. Waa'ee saba keenyaan dubbatu. Dubbata. Abiyyimmaan uummata gabroonfataa jiru sunu abiyyimmaan uummata gabroonfataa jiru sunu giza paarlamaa dubba'e ani Oromoodha uummata Oromoo akkana jedheen dubbatu. Ni dubbata. Innaa Jawaarillee waa'ee Oromoo dubbata awwaan na dhibe Jawaar maaliif deemta kaan agarree sana agarree kana agarree atoo maaliif deemta jechuun badiidha. Nase beektee anillee sirriin jirtu siin jaan jiru garuu Jawaar akkamitti nama dila san irratti waan akkasii gaafatte siin jedheeti malee gaafii waan sirrii gaafattee garuu kitaaba gurguratuudhaa dhufte minaamin jetteeni qeeqa akkasiisan. Qeeqaa miti gaafii fi qeeqii garagara. Jawaar abboo ati kitaaba gurguratu dhufte nurraa dhiisi yoo hin jedhin qeeqa sun. Abboo maaliif dhufte yoo hin jedhe ammoo qeeqaa miti qeeqa fi wanni addaan baafadhaa Oromootiyya. Qeeqi nama wayii atamma waan wayii haasa'uu deemtamoo akkam yaada keenyaa ibsuu deemtamoo akkam. Abboo yeroo mati maa akkasii gaafate abboo maal si galchee miti waan beektu ati gattaa yoo hin jedhe qeeqa sun si xiqqeessudha. Garuu akka nama waa beeku tokkoffaa nama ati waa beekadha hayyuudha gaafii naa deebisa jettee amantu sii galee deemtee gaafii gaafatta kakabajju. Kanaafuu wanni dogongora ta'ee natti mul'ate hin jiru sii galee yoo. Maaliin beektaa hedduu si jaalanna hedduu si kabajnaa garuu maaliin beektaa bakka sanitti hedduutu akkasitti aarre maaliif jennaan. Naa galee jira wanni jaalala Jawaartu isin aarse. Ati garuu gizi san sinni tola gizi jecha akkasii si tolee jira san booda. Ambar badii takkallee of keessaa waan hin qabneef shirallee waan hin qabneef sii galee akkuma amma ati gaafii na gaafattee sii deebisee an si gaafadhu kana sii galee akkasi na dhagahama. Wanni an gaafii makiyya argachuu deema malee wanna milkeessuu deemu hin jiru sii galee. Ati garuu jecha san deebi'u waan ta'eef ati garuu jecha san gizee jettu. Jawaar akkas duuba deebi'uun barbaadu malee yoomillee. Jawaarin akkas duuba deebi'uun barbaadu garuu wanna an dursu Jawaar ta'ee jaalmarroo ta'ee abbaa fedhe maan taane abiyyi ta'ee bilisummaa uummata kiyyaa barbaada maaliif uummanni kiyya garaa beelatitti waan gara nyaatee qabu waan gara nyaatee bulu osoo hin qabaatiin miidhamaa jira.